Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Inshallah hadhas mana lama magaalaa Jimmaa keessaa isiniif qaba. Manni jalqabaa akkuma argitan mana asfaaltii kanarratti dhiyoo ta'edha. Baay'ee tokko dhiyoodha jechuudha karaa guddaa kanaa fi safarri isaallee magaalaa Jimmaa safara Kishaayirii Jimmaa magbiyaa jechuudha. Akkasii maddayaan kunillee haaraadha. Kan duraanii ol siqee jira xiqqoo. Akkuma argitan egaa manichi kun asirraan akkas gadi bu'ama. Kun bakka baajaajiin dhaabataatu sanadha manichi. Asfaaltiitti baay'ee tokko dhiyoodha. Asfaaltiirra dhaabadheen gadi waraabaa jira jechuudha. Innaa baay'ee tokko dhiyoodha asfaaltii karaa guddaa kanatti manichi. Innaa inshallah gadi siqnee mana isaas keessa isaas gatii manachaa hunduma isaa kan waliin ilaallu ta'a. Sana duratti garuu warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaa. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Subscribe godhaatii maatii keenya ta'a inshallah. Informationii biyya keessaa gatii manaa, gatii lafaa, gatii meeshaalee garaagaraa inshallah kan isin biraan gahu ta'a yoo rabbi jedhee. Akkuma argitan egaa manichi maashaallah kana fakkaata. Manichi illee dulloomaa miti bareedaadha jechuudha. Baay'een turre erga ijaarame manichi maashaallah. Akkasuma bal'aadha gibbiin isaas manni isaas bal'aadha. Kaaree 300 immoo 4 waan akkasii wayii dagadheen jira dhiifama. Akkasii inshallah namoonni bitachuu barbaadanii irra deebi'ee kaaree isaa isin yaadachiisaa keessaa na dubbisaa. Akkuma argitan egaa kun barandaa isaati. Manichi bareedaadha jechuudha. Akkuma ofiin bira dhaabbadhee ilaalettu waa tokko waan irraa hanqate hin jiru maashaallah. Mana daruurii gurguramuudhaaf barbaadamuudha mooti. Namoonni bitachuu barbaadan egaa itti dhiyaadhaa. Akkuma argitan karaa manaa keessa ol seenaa jirra. Kun koolidarii isaati. Egaa namoonni tokko tokko manni in qaala'ee baay'ee tokko qaala'ee jettanii maallaqa Itoophiyaatu baay'ee tokko gadi bu'ee waraqata ta'e jechuudha maallaqni Itoophiyaa. Kanaaf manni miliyoona hamma mana 100,000 duriiti jechuudha. Baay'ee tokko akkasuma ta'e bakka miliyoona jedhamee miliyoona isa durii nutti fakkaate malee maallaqni Itoophiyaa akka baay'ee tokko gadi bu'ee baay'ee tokko rakasee namoonni biyya keessaas biyya alaa jirtan isin beektu. Duraanii doolaarri tokko meeqa ture hamma meeqaa sanarraanii maallaqni Itoophiyaa akka rakasee tilmaamamuun nama rakkisu. Akkuma argitan egaa kun saaloonii isaati. Saaloonii yookiin majlisa isaa baay'ee tokko bal'aadha maashaallah. Asiin immoo darbinee kunoo as maqsaa jira. Maqsaa harkaa manyitaatti ol seennaa. Manyitaan isaas illee kana fakkaata maashaallah. Manni akkuma isinitti egaa safarri isaa Kishaayiriidha. Manni isaa asfaaltiitti dhihoodha. Gatiin isaas illee akka yeroo ammaatti gatii madaalawaa ta'edha bareedaadha. Akkuma argitan kun hammaamaa yookiin mana fincaanii yookiin baatruum inni kana fakkaata. Maashaallah bareedaadha jechuudha. Baay'ee tokko sadaqee mana agalgilootii yeroo dheeraa kenne miti. Manuma as dhiyeenyadha manichi kun kan ijaarame. Akkuma argitan kun manyitaa lammaffaa isaati. Manyitaan lammaffaa isaallee kana fakkaata. Amma karaa kooridarii dhumaan achi baanee karaa manyitaa sadaffaatti mana keessummaa yookiin manyitaa sadaffaa ta'uu danda'a. Innaa inshallah namoonni mana kana bitachuu barbaadanii lakkoofsa asirratti argamu. WhatsApp, Imo sillee namoonni WhatsApp hin qabne Imoodhaanis illee isiniif mijaa'een na dubbisaati inshallah mana kana bitachuu dandeessu. Egaa manichi bishaan qabaa, qoxaarii qabaa, kaartaa illee ammallee hin xumuramne galmaa'ee hojjetamaa jira. Yoo barbaachisaa ta'e abbaan bitatu maqaa abbaa bitatuutiin xumuramaa yookiin abbaa dhumti jalqabee xumuree as rakkabuu danda'a. Inni hanga kana daruuri miti. Garuu seera qabeessaa kaartaan irratti hojjetamaa jira. Akkuma argitan kun dudduuba isaati bal'aadha jechuudha. Innis sarvisii yookiin wama tokko ta'e as duddubbee kanatti illee kaafamuu ni danda'ama.
fuuldura isaas argitaniittu bal'aadha jechuudha. Gibbiin isaa maashaallah, manni isaas tamaxaaxaanyiidhuma madaalawaadhuma. Gatiin isaas illee akkasuma akka yeroo ammaatti gatiin isaa madaalawaa kan ta'edha. Egaa gatiin manicha hammaa 5.5 namoonni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa, dirdirii qaba. Manni lammaffaan immoo kana fakkaata. Safarri mana kanaa immoo safarri mana kanaa Riifti Vaaliidha. Kun kaareen isaa kaaree 430. Maashaallah, lafiittis ta'ee dudduubbeetti mana irratti kaasuu dandeenya. Maashaallah, manichis illee bareedaadha. Safarri isaas bareedaadha. Egaa akkuma argitan manichi kana fakkaata. Manichi kana fakkaata. Namatu keessa ture keessaa bahee gurguruuf jedhee jechuudha. Karaa biraatti godaanee abbaani. Akkuma argitan egaa kun saaloonii isaati. Baay'ee tokko bal'aadha jechuudha. Maashaallah. Akkuma argitan asiin yeroo ol seennu karaa manyitaatti seenna. Hordoftoota kiyya gaa namoonni mana kana barbaadanii keessaan dubbisaa kun koolidarii isaati. Akkuma argitan as deebinee manyitaa isaati. Manichi maashaallah baay'ee tokko bareedaadha. Kun shanta beetii yookiin hammaama isaati. Kun osoo achiin osoo manyitaatti hin galiin walakkaadhaa kifilii biraa qaba. Manyitaan isaas baay'ee tokko bal'aadha. Amma karaa manyitaatti seenuuf jirra. Manyitaan isaa illee kana fakkaata, bal'aadha. Namoonni bitachuu barbaadan egaa gatiin mana kanaa $1,600,000 waliigaltee xiqqoo qaba. Wama hundayyuu qaba jechuudha. Manni kun bishaan, ibsaa, kaartaa, wama hundayyuu guuttatee jira. Egaa akkuma argitan kun karaa kooridarii isaati. Mana kutaa lammaffaadha kuni. Egaa hordoftoota kiyya manni har'aa kana fakkaata. Akkuma argitanii maashaallah. Namoonni mana kana bitachuu barbaadan egaa itti dhiyaadhaa inshaallah. Egaa hordoftoota kiyya kun duddubbee isaati. Sarvisii illee hin qabu. Duddubbee isaatti mana tokko mana G+1 manuma ta'e irratti kaafachuu dandeenya. Dudubbeedhaan illee lafa qaba. Kaaree 430 jechuudha. 40.